Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya jira jirtu ilmaan Oromoo hundi keessanuu alhamdulillah galata rabbii as keenya gahuun arra urjii wajjin jirra. Galata rabbiiti urjii orooti wajjin jirra jechuudha gaa takkitti Oromoo akkasin isiniin jaa hunugaa Feeruzaa birallee ganaadha hin dhayne numaaf faallee baay'ee nama uffatanii jiranii edallee liivii irratti agartanii turtanii baay'ee takka waan muufatanii jiraniif ka amma tasgabbeessineetuma dhaynaa hundeen tokkollee na dura dhaqi jennaan baay'ee takka waan dhaqee miti innillee waan ta'e hin beeku gaa ni sodaatee bakka rafeen na buusanii na cafaqanii sodaatee hin beekne asumaan urjiillee salaamtaa gaafadhu gaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جتنا الشمانة كي أفيارا. الحمد لله نجاك أمنا أسكين يسين جنة وعلي جرتن نجاك أمنا. الحمد لله. وريك أنا قرتي متين عرف ترندون لي فما جنا نعرف سنا مالف جنة شريان أفر فكدة. جنا يتفونا أصلا. مالف جنة شريان أفر فكدة. وش أنفوده يمكن غلط. سنينا شتي جالني ولي دفنه. إننا ربنا مالف جنان وام بدون دلين شريان فرفة قدي يعني وان خلطان دلين أنا كخية جارتي جاك أبو يروم دي تبى جار سارتي نيروم عن جار سنة ما نيروم يعني أكيد وان ندرج جلوم مش واني نفيده متي سنيفو وما تيمتي ومندافو يعني خلط فامو فاجرة يعني تكشف سنة تعريت نجرب صونتين نمني بدون عرب سجرتني أنا عرب سنا على مالف جنان أنا وان قلت آخرين دلقين كابو شريانا فرفق قدي يو إني فديتا إساتا تنودرس بروس أنا في جارتين قدو سنود تفولو شكين كباتنا Akkas gaartoftoota keenya hunda arafeenaa fuudhuu jechuun jirti gaani amma yeroodhaaf isinuuni geessanii jechuun ni jira. Itti aansuudhaan immoo gaa namni tokko yoo fuudhaa olee miidhaallee irra gahuu dandeessii maaliif yoo keetan taate tarii dandeettii waan kanaa qabaachuu dadhabuudhaan diinagdeedhaan haa ta'uu waan biraatiin haa ta'uu namni tokko gaafa jireenya nama lamaa wal qixxeessee ofee ammaa hunugaa isaanillee na dhaga'uu dhabuudhaan dubbii baay'ee takkan irratti oofu jiranii kun egaa akkuma beekamu jechuudha namni tokko yoo gartee dhalaa baay'isuurra akkasitti fakkaatee urjii dura jireenya keessan tasgabbeessee yoon taboodaallee gaa isintu beekaa akkasitti fakkaate. Atis marraa dhugaadhaa si fuunaan. Ati akkamiin irraa dhugaa miti siin sobaatila. Laa kaawwanni fuudhaan jirtu jaartiidha duraati. Egaa jechuun kaa'ammaan tana jaartii harka kanneefu harka kannee jaartiidha duraati. Jaartii si duraa taatus tasi boodaa taatus bari jaartii si duraa taatus tasi boodaa taatus ani yoon fuudhuu barbaade naman fuudharrallee borulleedha jechuudha. Maaliif yoo ka'ette taate isinis anumaa isin fuudhe. Nama biraallee fuudhu yoo barbaade naman fuudha garuu immoo dura gaa lamaan jirtu tana tasgabbeessee haala keessan hunda jireenya keessa wal qixxeesseeti malee akkanumatti yoo lafaa ka'ee kaniin fuudhuu ta'e anillee miidhaan irra gahuu danda'a jechuufin siin jaa. Fuuniin irra fuutu hin jiru. Sirra inni gaa jechuudha. Sananaaf beeka malee gaatiin beektu beekta. Ani akka kiyyatti na yemmure. Ani amma ati hayyamtus hayyamuu dhiisuus Feeruzaan gaa ammaan tana akkam taati. Laakiin wanni jecha kana na jechisiise. Feeruzaa wayii jaalattee gubbaa fuuteessa. Wayii quba qabdi fuudha kiyyaa fe'e. Quban qabdu bara. Quba qabaachuudhaaf baattus beekadhu amma numa dhageessi. Wanni taateen taa'e takka namni numa dhagaa jechuu barbaadeetti namni dhageenye jiru. Akkamittiin wanni nama dhoohisanii akkasi dhoohisaan hafu takka illee hin jirtu jechuudha. Maaliif yoo ta'e jireenya addunyaa kanarratti namni tokko jechuudha. Iftee jiraachuudhaaf wanni jalaa mul'anne takka illee hin jirtu jechuu barbaadeeti. Garuu immoo haa ta'u ammallee walnuma bartan gaasii Feeruzaan biraan si geessaa jechaatuman ture. Garuu hundeen silaan dura dhaqee waan kana tasgabbeessee sirreessuu qaba. Akkas gaardoftootaa fi kabajamtoota keenya hunagaa urjiilleen akkana jetti. Waan jettanii gaa isinillee komantii alatti warri nu barreessitanii karaa arrabaatti maaliidhaan dhuftanillee gaa galatooma isin waan jechaa. Maaliif yoo ta'an gaa namni tokko arraba osoo hin taane nama hubachiisee akkana jechuudha. Yoo maaltu as fide gaa bakka toon nonna arrabsu jiraniimi. Yoo si arrabsanis yoo na arrabsanis anas irra arrabsu jiranii maaliif? Feeruzaa maatti himini jechuu jiran. Feeruzaa aslan namnummaan jaartitti himanii fuudhachuu hin jiru. Namni jaartii mari'atee fuudhu hin jiru amma si mari'atee fuudhe maal? Aya ninja. Akkam taatan hin jenne akkam taatatu? Akkam taatan akkam isa? Akkam taatan akkam isa hin taane? Isi fiddusan melekurii qabdi waan ani qabne qabdi. Laal gaa namni tokko beekadhu
waa akkanumattis kee lafaa hin fuudhu jii garuu haa ta'u namni wal fuudhuun ni jirti jireenya keessatti hubadhu ati kan fuudhaa heerumni waan dhaabbatu miti shari'aan afur hayyamtu garuu masruufa isii waan hunda isii manni isii kophaa ta'ee yaaniin jireenya isii tatakkaa dandeessee tataanii irra fiduudha. Haa ta'u malee gaa amma anis waan san irraan jiru isin lamaanuu mataana dhukkubsitanii tabiraa yoon fuudhe gaammaan tana tabiraatii beekadhu dubbiin tabiraati tana akkasii qabadhu. Maaliif na geessitan osoon hin maraan dhaabbachuun qaba ammaa mataana uwwiftanii mataana garagalchitanii ati bira deemu kun siin jee irratti haa fuudhu siin jee warra akka waan fakkeenyaaf hammeenya godhanii dubbachuu jiru. Hammeenyi jiru bakka tan. Adi jaartiitti namni itti himu hin jiru ni fuudha jee namni jaartii amansiisu tokkollee hin jiru maaliif dho'isuma fuudhaniiti hanga bubbultee dubbiin baati malee. Ati amma yoom dhahinamee isaan bira? Sansumaa beeka. Ni dhahinettee eeyyamu jirta amma salaati. Maaliin godhare? Egaa waan dhageessa haa dhahineettiin akkasitti wal isin barsiisee manguddoollee ni jiranii sodaan takkallee hin jirtu. Yoo miidhamee guyyaa isinii dhahine jettee hirriiba rafeen beeku amma taana dhukkuba. Maaliif mee yoo dhahine akkasiin simiitu shakkite moo? Inkin namiiti. Akkamitti? Wooma hedduu jira ogusee malee sii dhahine maaliif jenna? Waan hedduu maal? Fakkeenyaaf nama kana amala waliitis hin beeknu anis umma isaan oguun irra dhufetti wal miidhuufaa jira. Hedduu takkaan sodaachuu jira. Maalirra wal miidhan? Maalirra wal miidhan jechuun gaariidha. Maalirra wal miidhan jechuun ammaan tana namaa jira miti mana kan nuti dhahinu. Anis ammaan tana torbee geetiin jira bakka tureetiin jira. Haa ta'u deemee dhaachillee dhaquun barbaade gaa oolmaan deemnee yoo dhahine wayyaa siin jechuu barbaade garuu hundeen silaa nu dura dhaga'an hedduu akkanatti tola. Inni maaliif akka sodaatee siin beekne gaa jirri sanna maqaa yoo sodaate malee hordoftoonni keenyallee gaa akkasuma jechuudha hundee haasaa keessa naqnee fi keessa dhaabbata. Ammaa huniin dhufaa naan jechuu jiran qaree fuuniin dhufaa si biraan dhufaa naan jechuu jira. Siif urjii biraan dhufaa naan jechuu jira. As dhufee akhbaara fuudhee itti geessu deema. Yoo itti geesses yoo dhiises waan na godhuun qabu mana kiyyanumaan galanii dhaqa. Aslan namummaan sittiru jiru akka isa taatanii beeka. Yoo inni naddiruu baates waan takka na godhuu hin danda'u bara. Waan rabbi na godhu inni waan takka na godhuu hin danda'u. Afaanumaan nu qoflu jira malee namummaan qattiisi dha'u jiru. Amma bari isiinis waan jettu waan qabdu. Yoo ta'e gartee guutura dhahine san loltii gaa namni ni jira miti. Yoo numaafaa hojii lolanis hin beekne gaa hordoftoota keenya akkasitti nu faana turaadha gaa ani yoo lolanii gaa amma edallee liifirra wajjaa haasofne arafeen maal asii godhaa maal nu jalaa godhaa maal jettii beektaa isiinis. Anilleen liifirratti wajjin teenyee isii wajjin haasofne numaaf wajjin haasee maaliif bilbila cufattaa naan jee. Ani bilbila hin cufanneen jeen bilbila kiyya ni badee. Kaduraa san akkatti badee ni beektaa mire. Ni badeen jeen tolee banne ni hijibdaa jaanii beektaa. Laa hin hijibne yoo amma kanaaf nu bilbilteen kun laa kun habiraatiin jeen gaa ergasiin bitadhe akkasiin jeeni isaan immoo ni hijibdaa jaan ayyee ergan hijibe haa ta'u waan tokkollee rakkoon qabu niin dhuftu nu hubattaa jeeni nuumaa fi illee maali beektaa wanni feete yoo taateewu dhayineetuma waan hundaa irraa barra garuu edaniif irratti nuumaaf. Ati maal akka balleessite jee kana dhaadata inni dhaadatus dhiisus gaandaquun kiyyaaf uummanni mana kiyya arras borus numan dhaqaa yeetii yaade. Yoo ati waliin dhayines waluma isin barsiisu taate malee wanni rakkoota akka dhufaa hin jirtu wanni shakkaa ooltus hin jirtu hundiillee beekadhu waan naan jee qaba. Ati gaafa fuutu san natti himtee ija gaafa fuudhu sitti himne isatti himne. Yoon himees yoon dhiises kun dhimma si duraatiin jeenanilleen garuu immoo guyyaa waliin barsiisa siin jedhu san wajjin hin mari'anne jennaan laa marii ammaa kana osoo hin ta'in maa duraan gaafa fuutu san naan hin mari'atinii jee garuu ammallee niin dhufaa jechuu jira beektaa. Maalittiin beekan anaaf inni viidiyoo irratti baay'ee takka lollee turre maas dhiyoo tanas. Aboondee. Akkana walii galle naafati erga walii galle maa gara gaggaltaa ta'an jeen yoo gara gaggaltaates yoo ta'uu baattes ati tumamuun keenafuu jeetiin shakkisiisee beektaa. Amma gaa yoo jirri numaa fi sooriin faallee na cafa kan jee yoo sodaate malee anaaf si bira dhufuu numa danda'a manni reefuun hin dhufanaan jee yoo dhufes yoo dhiises atilleen waan inni si gaafatu akkaataa inni si gaafate hin deebisiif maaliif yoo taate akka gaa nallee shakkees illee hin shakkin. Ati karaa nagaatti yoo isa simatte jechuudha. Inni
haruma nagaa saniin si simata. Yoo dubbii takka cinaa deebifte gurbaan dubbii dheereessaa hundeen sun jechuudha. Naganiin dhufa jee na cinqa malee hordoftoonni keenyallee hordoftootaa fi kabajamtoota keenya isinillee baay'ee daggalatomaadha. Arafee biraa deemii jireenya isaa keessaa baay'ee keettaniillee baay'ee daggalatoma. Hundeen na rakkisuu malee faayidaa takkallee naa qabu. Nama faayidaa naa qabu yoo haa ta'u taate dhuguma san faayidaa arafeeniin qabaa. Waan akkana niin godhaa fi akkana wajjin turre akkanatti nuti hondollaadhaa yoo haja'u taate karaa nagaatiin hirriiba isaa ka duraanii san dhiisee waan gartee dubbii firii takka karatti baasu yoo immoo anaa fi beera kiyya waliin dhiisellee waa takka rakkoon qabu. Ana biratti waa takka rakkoon qabu. Si bireen rakkoon ni qabaate. Garuu niin dhufaa jira si biraas niin dhufaa jira. Dhufees dhiisees waan na laallatu ni qaba. Yoo dhiisees hordoftoonni biraa hafii waa'ee arafee keessaa dhiisi. Amma yoo dhufe dantaasaatiif dhufe annan naqu. Yoo dhufe ifumaaf cinqii isaa baatu deema malee waan gartee dila sunda wanni dhimmi isa laallatu hin jiru jechuudha. Dhiisiin jeenan illee ni fin cinqini. Feeyirizaa bira dhaquu sodaate immoo. Numaaf faa dhaqii dubbise nu dura dhaqii dubbise nanni dide amma gaa inni hogguu inni dhufellee wajjin haasoyne maalii jechuun ni dandeenya beekadhu. Anaaf ati immoo kanaaf kana jidduutti jaalalti teenya akkuma jirtu jechuudha. Cal jettee na dhageessee wal dhageenye walirraa fudhannee akkana hin jiru yoo ati hataatu taate malee akka itti jettu sunillee haraan fagoo. Arrallee borulee amma isiinillee viidiyoo irra si agartee jirti. Ati duraan ni beeyta immoo isiin si beekuu baattullee ganaaf si bartee beekadhu. Osoo amma magaalaa takka isi jira waan taateef miidhaa isiin sirratti hin geessine wal isiin barsiisee antuma mullee adii nama kiyya kana tumu lammeetiyya kana tumtu edallee numaaf hin akkamiin jeen beeyta. Na adabachuu dandeessanii waan fedhe isiniifin ta'an jeeni beeyta. Maaliif tana dura akkana hin jiinii? Amma dhagaysiifiin hima. Edaa micoo geeleessisan tu naa dawwale. Ayyi akkamsiin jette? Naa dawwaltee naan jette yaa baleetti ati sooromo isiinis sooromo wal wajji nyaanne. Ayyi. Intala tana firraa eegii naan jette. Ayyi. Maaliif jennaani dhiyoo tana mana sii dayina jette. Intaltee hedduu takka kanatti yaadaan si eegu jirti. Firraa eegii naan jette. Akkasittiin gaa eega manguddoonni jidduu dubbatte. Maaltu firraa eeguu fideen jee. Manguddoo yoo misin jidduu dubbatte duba kanaa Yaani manguddoon san dhuftuuni dubbattii bira hanga manguddoon dhaytuun dhaquttii fitee bara. Hanga manguddoon dhaytee hojii manguddoon dhaquudhaaf bari nuumaafilleen sooriin barbaadaa ture beekadhu. Barbaadeeti hundeen kun bakka dalagaatillee hin jiru babbadee jireenya dhokataa tokkoon fiifuu rakkatu jira. Garuu san hundarra nu dura deemi wanni ati taatu takka hin jirtu dhimma arafeeti jiini isaan ofirraa dhorkuu danda'iin jeen akkaataa itti waliin nu fiddu. Amma immoo yoo inni dhaqees akka gartee arafeen dafee dhufuu arafee ni barbaannaa bakkaan hin dalaguttuu nanni fida amma dalaguma xiqqoo tanaa hunda dhorka jechuudha dalagumaan dhiyoo tana seeni tanaa rakkoodha. Sanumaafuu inni mana guma if rakkisee yaaniin jireenya kiyya keessatti dhiibbaa godhuudhaa deddeema malee wannummaan inni naa godhuus takkallee nu hin jirtu. Meenni waan nu godhe hanqa walitti dhufna keessatti tam garteeti. Waan sii godhe maalitti hin beeka waan naa godhe hin qabu. Waan sii godhe maalitti hin beeka? Haalaas. Ammaan naa godhe duuba yoo wanni inni naa godhees yoo egaa waan namni dawaa waliin dhabu harrillee afaan walii qabu tajaansa yoo taate malee hundiin beekadhu dubbii haasaan haasee hin fixu. Tagartee waan namni godhuu qabu godhee hin fixu. Manguddummaa yoo seene hin fixu. An bakka tana na rakkise malee bakka taanatti hundeen nama nagaati beekadhu. An tanallee hordoftoota keenya jechuudha baay'ee takkan jaaladha. Tanallee mirga isaa dhiibuu hin barbaanne. Inni immoo yoo manguddummaa takka seene hin fixu dafee. Akkuma fedhe ta'a jechuudha. Gizee fedhee ni rafa. Gizee fedhe wooma isaa sababuma isaa san hin dhabu jechuudha. Gizee fedhe dubbina afaan deebisa. Akka nama waa beeku sanuun haalaan keessa gakkutee nu wajjin haasee nu wajjin dhimmamu. Tun rakkoo miti. Rakkoota hundarraa fagaachuudhaaf hundi dhiisiin jeen biraatiif hin cinqini. Nuumaaf faana haa cinqaman nu ittutti. Silaa nuumaaf anaaf heerusallee ni beeka haa cinqamani. Dhiisiin jaan. Inni immoo rakkuma biraa tanaan deemamu. Amma sooriin isa barbaadu jira. Akka nu wal harkan jechuudha. Nuti tana duratti illee dhaquu numa dandeenya garuu manni mana kiyyaan siin jedhe. Feeyiduusaa jirtu yoo dheenes anarra waa loltanii bara. Angobaa jeefamanis wajjin dhaquu haasa. Duba nama gurrattee dheeta. Nama gurracha osoo hin ta'in ijoollummaan saayibban keetii ka jettu kan.
Ijoolleen isaa bakka amma hundeen mataan isaa itti siqutti hin jiru siin jeeban. Itti siqee waa takka godhutti hin jiru. Habibi mee homaa hundaafuu si wajjiniin dhaqa. Waan dhufuus walumaan laallanaa beekti. Sumaa jechaa huni hin dhaqame. Egaa abdiin kutatin hidhayineetuma gizee gartee waan isaan nuun jaallaallee ani islaamanni lachuu mana kayyaa atiis jaartiyya isiinis jaartiyya waa takka waan rakkoo bunatti hin fakkaatu. Ati sinni fakkaata? Ana kasin bulchu. Ana kasin marsuruu. Silaatiin bulchitee guyyaa meeqaa siif asitti haasoo hin taane inni dhuftee. Ana malee nama biraatti sin bulchu jira. Aman siin geessa. Aman siin geessa. La nama biraatti nu sin bulchu jira. Akkuma nu bulchu jirta booti achi deebine isaanii taphatana bira dhaqeetis waan takka taanaan. Amma sin bara obboleeyyee nu ta'uu dandeessani. Rabbi nu goonaan isa alhamdulillah. Jaarti qiyyaatiin jitu. Ammaatullee rabbi haa qajeelchu. Atiis rabbi si haa qajeelchu gaa dura. Kan qajeeltu nama ati qajeeltuudha isiin qajeeltuu miti jechuu hin dandeenyu beekadhumma haasoo inni kanaa nama narraa is gadi hin deemu yoo maaliif ka'ettu taate hin danda'amtuu jechuu inni kanaa tun cal jettee akkaanan siin jee kana ati rakkoo yoo nan seenan hojiin seentu duboo seenuu qabdare seenuu qabde deemte amma hundeen nama naga nu cinqaan siin jee fardhaqeetis nun furu yoo nutummaan dhaqanne malee amma niin dhufan hanja amma booda. Niin dhufaan hanja dhufuus maal naa godha yoo dubbiin guddisuu ta'e malee yoo immoo haasaan taane si haasaisiis haasaan taane hundi wajjin haasa'e maaliif yoo naan jette haasa dheeraan barbaannu maanta nuti kan nuti barbaannu haasaa akkamti. Haasoo hojii qabna naaf inni. La jechi fakkeenyaaf maanta akka namachi dhaquu deemutti nu dura dhaqeennaan nadi deemiti sodaatee bara arab wajjin dheeyinaa waliin tumanaa tumanii achi jira isa immoo soorii nu barbaadu jira maaliif inni ergaa ergame bakkaan ga'utti hin jiru. Mucaan yoo dawaa ergatte guyyaa 2-3 turee siifidha. Yoo dawaaf ergatte jechuudha. Mee dhimmi kanaa achi ni hafe. Erga akkas taate nagaya isaatiin jechuudha. Afaan isaa qabatee adaba isaatiin cal je'ee yoo jiraate jireenya isaa dhuunfaa jiraate hojii malee nagaya bira akkisaan siin jee. Amma nuumaafuu na dhiisuun ta'u amma nuu maaliif gartee hundiin kunoo maaliif jira isumaa ajaa'ibuuf ta'e.